karaa dhugaatti deebi'uun amantii keessan ka dhugaatti wal qabachuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef kottaa gara tokkochummaa rabbitti gara amantii dhugaatti gara laa ilaaha illallahtti gara barsiisota nabiyyootaatti kottaa kan jedhu asumaan waamicha dabarsinaa. obboleessi keenya kunoo har'a diinaraas dhufee an amantii koo hubadhee jira ka jalqabaatti na deebistanii ani bakka jalqabaatti deebuu barbaada amantii tiyete jalqaba irratti laladhetti na deebisa shahaadaa na qabsiisaa jedha. Kanaafuu shahaadaa qabachuudhaaf kunoo dhufee as keessi gara jechuudha obboleessi keenya. Kanaaf amma gara shahaadaatti yoo deemne hoo kunoo diinaraas dhugaan naa galee jira an shahaadaa qabadha jedhee walakkaa keenyatti argama. Maalin simattu obboleessa keenya kana takbiirtaadhaan simannaa godhaaf hime takbiirtaadhaan Abu Talaa Ewa Diinaraas viidiyoo ba'uun siif hin mijataa? sagaleen hin jiru. Addaan ciccitaa na bira gaamalee ni jira. Diinaraas Abeet. viidiyoo ba'uun siif mijataa? Maashaallah ayyee viidiyoo nu bayme. Maashaallah welcome anaa dhufu siin jedha. Bagana ganuutu. Kunooti obboleessi keenya guyyaa irraa shahaadaa qabachuudhaaf gidduu keenyatti argamu kunoo isa cinaa kiyyatti argitan kana Diinaraas jedhama. Kunoo ana dhugaan naa galtee jirti rabbi tokko islaamummaan amantii dhugaati nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiiti ani dhugaa hubadhee jira addaan baafadhee waan jiruuf kunoo ani fedhinnaa kiyya gama rabbii deebisuudhaafi fedhinnaa kiyya rabbiif kennuufi gara amantii nagaatti deebi'uufi jedhee kunoo cinaa keenyatti argama. Kanaaf inshaallah amma kallattimaan gara shahaadaatti yoo deemnee baay'ee baheessa wayyu itti seennu gara shahaadaatti. Ayyee obboleessa kiyya Diinaraas quba kee akkatti onnaa fuuta waan an jedhu kanas na duuka jetta inshaallah. Ana afaan arabiffaatiin jedha atis na duuka jetta sana booda ammoo hiika isaa afaan oromiffaatiin itti aansina. Kanaafuu jecha kanaan hin jedha atis na duuka jetta. Ashhadu Ashhadu Allah Allaha ilaha ilaha illallah illaha illallah 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 wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadin abduhu harka mirgaa abduhu abdu kamirgaa ol fuudhe abduhu abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Isa Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluhu. Maashaallah kun afaan arabiffaatiin amma hiikuma isaa afaan oromiffaatiin na duuka jetta. Haqaan gabbaramaan Haqaan gabbaramaan rabbiin malee akka hin jirre rabbiin malee akka hin jirre ragaanaan baha. ragaanan baha. Nabi Muhammad Nabi Muhammad ergamaa isaatii fi ergamaa isaatii fi gabricha isaa ta'us ragaanaan baha. garbicha isaa ta'uu ragaanan baha. Iyyasuus Kiristoosis Yesus Kiristoosis ergamaa rabbiitii fi gabricha isaa ta'uu ergamaa rabbii fi garbicha isaa ta'uu ragaanaan baha. ragaanan baha. Rabbi rabbuma Rabbi rabbuma Iyyasuus namuma. Yesus namuma. Maashaallah obboleessa kiyya gara amantaa islaamaa jalqabatti deebuu keetiin baga gammaddees hin jedhu.
Mashii baga wajjin gamman. Akkam shahaadaa qabattee akka gammachuun guddaan si keessatti argame yookaan dhagame nin beeka. Maashaallah. Ati amantii kee kan jalqaba Rabbi subhaanahu wa ta'ala irratti suube sanitti deebite. Sunis amantii fitraa yookaan the innate religion jedhama. Ilmi namaa hundi islaamummaa irratti dhalata. Ati maatiin kee kiristaana ta'ee kiristaana keessa illee turtu gaafa dhalattu islaamummaa irratti dhalatte erga siyaadhaaf abbaadhaan gara amantii kiristaanummaatti deeffamte. Garuu har'a amantii kee ka jalqabaa sanitti deebite. Amantii kee ka jalqabaa sanitti deebi'uu keetiin baga gammaddees siin jedha. Maashaallah. Ati amma obboleessa muslimaati. Amma fedhinnaa kee Rabbiif kennitee jirta. Badiinati armaan dura dalagaa turtes ammarraa sirraa kufee jira. Ati akka nama daa'ima har'aa dhalatteen garaagarummaa takka hin qabdu. Kana jechuun cubbuu takka illee hin qabdu jechuudha. Maashaallah kutaa jalqabaa xumurtee jirta. Kuni shahaadateynidha. Gabbaramaan dhugaa Rabbii malee akka hin jirree fi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii ta'uu isaanii ragaa baatee jirta. Kanaan gammaddee jirta. Maashaallah ka itti hafu immoo suutaan baratta. Amma booda wanti sirraa barbaachisu. Amma booda wanti sirraa barbaachisu. Inshallah obboleewwan keenya illee si gorsan. Biyya keessa yoo jiraatte nuti si jabeessina. Naannoo kan kee akka jirtu keessa na dubbistu. Haala siif mijeessina. Barnoota islaamaa irratti illee ni hirmaattu. Leenjii adda addaas ni fudhattu. Inshallah anis kitaabilee tokko hanga 3-4 ta'an sii kennuuf fudha qophii. Kitaaba san maqaan isaa amanuu baattus amantii wal bari lakkoofsa tokkoffaa fi lammaffaa daandiin dhugaa isa kana islaamummaa fi kiristaanummaa waliif galuma wal dhabu kan jedhutu jira. Dabalataan leenjii irrattis ni hirmaatte. Guyyaa 10 inshallah leenjiidhaaf haalli banaadha. Keessa na dubbistu. Yoo biyya keessa jiraatte haala siif mijeessina. Inshallah baga gammadde. Maqaan kee ka dhugaa Diinaraasii. Daannoo. Daannoodha. Gaannoo. Daannoo. Daannoo. Daannoo, Okay. daannoo. Hayya haalan gaariidha. Maqaan immoo jijjiirachuu ni feetaa? Okay, daannoon maqaa bareedaadha. Anaaf gala. Garuu dhuunfaadhaan yoo maqaa kee jijjiirachuu ka barbaaddus taate ni danda'ama. Maqaa jijjiirachuu ni feetaa? Maashaallah. Maqaa jijjiirachuu ni feeta jechuudha. Mee maqaa islaamaa keessaa maqaan sitti tolu kaminni? Maqaan akkanatti jaalattu maqaa kami? Wanti naa kennaatu. Mee ka ati sirriitti jaalattu kan yeroo hunda qalbii kee keessatti yoo ati namallee waamtu sitti tolu ka keessi kee itti gammadu maqaa ati jaalattu mee fakkeenya filadhu. Ibrahim. Ibrahim, maashaallah. Ibrahim bara abul anbiyaa jedhama. Inni ergamaa Rabbiiti. Abbaa ergamtoota hundaa jedhamee waamamu. Maashaallah maqaa bareedaadha. Maqaa nabiyyii guddichaa yookaan Ibrahim moggaafatte. Inni ergamaa Rabbiiti fi gabricha Rabbiiti. Maashaallah maqaa nabi Ibrahim moggaafachuu keetiif baga gammaddees hin jedhu. Kanaafuu ati amma booda Ibrahim jennee si waamna. Obboleewwan keenya hundi keessanuu Ibrahimiin baga gammadde anaa dhufu jedhaanii. Ibrahim keenya addaan si baafannamee fuula kee afaan kee gaddisii fuulaan xiqqoo shokkana ol jii fuula guutuu silaalla Ibrahim keenya dabaafanna akkana kunno. Kunooti akkan. Maashaallah. Ustaazam diitti fufaa amma isin. Dhaamsa barbaachisaa ta'e dhaama fi. Ani hojiirran jira itti fufaa Ustaaz Abdalhaa kannaaf. Abu Talha. Salam. Ifuma hojiirra na keessaniiti. Ayyee ani isin eegaa jira tattafaa kuttaa sa'a takkaa fi cinaa finnee jirra deeqaa 30 qofa qabdan sana booda ammoo bakka dhimma kiyyaa deemuudhaaf qophiidha gaafa biraa immoo nan argattan bakka anna keessa dhufuu hin dandeessan dhugaan isinitti hima. Na barbaaddu na harkuu hin dandeessan na qabuu hin dandeessan na duukaallee dhuftan jetta. Eeyyeen dhugaa bahaa jira. Abu Talhaadhaaf carraa kan dabarsee jira. Haya, networking kiyya naga'ama? Networking miti sagalee keessatti dhaga'amaa itti fufaa. Hin dhageessisaa jechuudha. Majaazadha yaa abdii adara. Jalqaba irratti obboleessa keenya Diinaraas yookaan Daannoo. Waajjin Mursalmoo itti fufaa itti fufaa. Baga Rabbiin si gammachiise, baga Rabbiin amantaa kee dhalootaatti si fidee, baga Rabbiin guyyaa kanaan si gahee meeqatutu guyyaa kana hawwuu osoo qalbii isaatiin wal lolaa jiraatu biraa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo isa waffaqiin gara akhiraa deemee ati immoo Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dafee si qaqqabatee kunoo yoonaan si gahee amantaa ofii isaatii jaallatu kana
ربي سبحانه وتعالى سيف كنه بقى جمد بقى ربي قويا كان سيجه قويان هراسيف قويا ألو تكيتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمني توكو يرو غرا إسلام ما تدفو إسلام ما نتدفه رقابه كئ يجب ما قبله cubbuu inni kanaan dura dalagaa ture xiqqaa guddaa isoo hin jenne islaamummaa masatti inni itti seene dhuga baatii kee ammaa kanaan cubbuu kee guutuu rabbiin sirraa dhiqaa akka ijoollee har'a dhalattee rabbi si taasisaa cubbuun sirratti hafu yoo jiraate cubbuu dingata haqaasii fi obboleessa kee gidduu jiru haqa namaa jechuudha. waan akkasii qofaarraa waan hafee cubbuu sii fi rabbii wal ilaallatu cubbuu kamillee yoo dalagde rabbiin jecha ammaatii sii dhiisee jira. Sadarkaa nama muslimaarraa wanti adda si godhu tokko isa kanadha. Muslima warra kanaan dura keessa turerra. Lammata immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkaataa imaana kee fi cichoomina kee ilaalee toobaan kee kun gara isaatti deebi'uun kee kun yaada jijjiirannaa yookaan toobaan kee kuni sirrii ta'uusaa irratti hundaa'uudhaan hojiilee kee kanaan duraallee khayriitti yeroo itti si jijjiirutu jira. Kanaaf obboleessa keenya baga gammadde ati amantaa haaraa wayitti hin dhufne amantaa makee jalqabaa rabbiin irratti si uumetti deebite. Baga rabbiin si gammachiisee hani allaka baga gammaddee siin jedherra deebihe. Lammata immoo amantaa islaamaa jechuun amantaa callisaniima. Dhugabaatii masii kana ta'anii galanii mana ta'an osoo hin taane biyya lafaa kana keessatti miti miindaasaas kanatti argattu. Islaamummaa jechuun miindaan isaa jannatadha. Jannata ittiin argatta. Sababaa islaamummaa qabatteef biyya lafaa kana irratti sitti toluu sin mala, sitti toluu dhiisuu sin mala. Sii ta'uu sin mala, sii ta'uu dhiisuu sin mala. Madaalliin islaamummaa ati qabattee biyya lafaa kana miti. Waan biyya lafaa kana keessatti ittiin miindaa kee argattu miti. Miindaa rabbiin islaamummaadhaaf qopheesse jannata bara baraa kan keessaan duuneen dulloomne kan keessaa waan barbaadde ati argattu sanadha. Duniyaa kanatti immoo erga dhuftee gara islaamummaa kanatti immoo erga dhuftee karaan islaamummaa karaa haqaa fi sirriidha waan ta'eef rabbii chaalenjii tokko tokko dingata si agarsiisuun mala. Chaalenjii akkasii irratti obsuun obsaan keessa qaxxaamuruun lammata barnoota keetti jabaachuun islaamummaa amma itti seente kana barachuun itti hojjechuun dirqama waan sirraa eegamurraati. Islaamummaa keessatti waa hundi beekumsatti rarra'a. Rabbiin ati dhugaa baateef kun beekteeti kan dhugaa baate malee gana dhugaa baatee kaatee dhattee dhugummaa isa barbaadda miti. Beekteeti hubattee dhufte. Akkuma kana salaatatu jira. Ibaadaalee tokko tokkotu jira. Kun guutuun isaa beekumsa sirraa barbaada. Beekumsa kanatti jabaachuu sirraa barbaada. Yeroo kee beekumsaaf aarsaa gootee teessee barachuutu sirraa barbaada. Isa kanatti jabaadhuun isiin jedha. Akkaataa barnootaallee haala tokko tokko inshaallah keessoodhaan namoota tokko tokko ni dubbista. Biyya keessa jirtaa mi moo iddoo biraa jirta? Biyyuma keenya jira. Biyya keessa jiraatteennan keessaan abbaa tokko keenya dubbisuu hin dandeessa. Lafarrattis akkaataa itti barnoota hordofuu dandeessu. Haalli tokko tokko si mijataa yoo miidiyaa irratti immoo aktiiviidha taate immoo garee keessa galtee garee irratti illee haala osoo yeroo keessin qisaasisiin akkuma miidiyaa kanarra dhuftee barachaa turte barnoonni akkaataa itti salaattu, akkaataa itti soomtu, akkaataa itti ibaadaa rabbii keetii wal bartu, seera rabbii keetii akkaataa itti inshaallah yoo miidiyaa irratti aktiivii taate illee akkati itti jabaattu. Shaadaan biraatis ni jira ustaaz. Salaamu alaikum. Ajiib Abdi.
أستاذ أمديكي يا ما شاء الله ما شاء الله الله يبشرك والله الله يبشرك. Maayikii irratti hin qabina fila. Shaadaan biraatis ni jira. Obsi maraaf ol baasaatii shaadaa itti fufaa barakadha. Obsi maraaf murteessitee Eega murteessitee isheen ni qabadha jettee maatiitu bira ture natti fakkaateedha. amma ol baatee turte amma ol baatee asosiisanii turre. Okay. Ayyee Ustaaz Amdi mee waan jettanii yoo jiraate diinaraasiini yookaan Ibraahimiin. Homaa diinaraa isin jettanii ni tanuma isin jettanii sen qalbitti haa qabuu fi inni isaa qalbeeffatuuf fixadhe tanuma. Obsi maraaf. Obsi. Banadhu maayikii kee. Obsi. Abdi عندك مقولة؟ لا isii ma dubbisa inshallah qabsiisa daqiiqaa lama waca wayii geessisira kana caalam jechiyyuun barbaachisu ga'aadha inshallah yoo isin jiraatte haa jiraattu yoo jiraachuu baatte immoo gara waan keessaniitti. Aya, obsi maayikii banadhu kaal tokko maayikii banadhu please. Yoo shaadaan man qabattu teessa rakkoon qabu. Allahu akbar. Maqaa isaatiin. Khairan inshallah. Konnekshinii ta'uu danda'a suuta jedhaati deebisa adeemu ergadhu jedhaani yoo rabbiin isa waffaqee maashaallah taate du'aayii goonaafi yoo rabbi isaa fi waffaqiin illee waan goonu hin qabnu akkasumatti rabbi isaa deebisu deebisaani ergadhu jedhaani. Inshallah ni ergatti. Haya inshallah egaa obboleewwan keenya dhaamsi baay'een darbeera argaas jirtu dhagahaas jirtu hubachaas jirtu namni rabbiin isa filate namni rabbiin aqlii laateef sammuu isaaf kenne dafee akka inni itti gara uumaa isaatti fiigaa jiru ganamarraa galgalarraa akka namni itti gara uumaa isaatti deebi'ee rabbii isaatiin wal baraa jiru argaa jirtu. Kanaaf warri as jala teessanii dhageessanii sammuu keessanii wal lolaa jiraattan Mootirra jirta mootirra jirta. Aftal haa mootirra banadha. Namas dawwale. Miyuutiin sagalee isaaniif badamne. Miyuutiin sagalee badamne. Okay, ichiti haasoo jiran. Irfoonii isin qabee jira ustaaz. Irfoonii sagaleen keessan hin jiru yoo irfoonii irra. Sagalee warri hafuuraan galeef hafuurumaan nu hin tan. Bilbilli Ustaaz Abu Talhaan kaleessa asii afurri hamaan seenuu eegale bilbila isaanii irraa haa rukutamu abbo. Wagicha Allah beesus sim. Walla duraan nagaa. Erga ni dhaggeeffadha. Ni dhaggeeffadhee suuta dabaafadha warri waraabdannaa erga. Ustaaz Taahir Hasawa. Maayikii irra jirtu sanillee Isinis mootirra jirtan maal taatanii iyyuu biyyi nagayaafi. Kunaal tattaaf. Ilaame ani miyuutirra hin jiru garuu akka caarraa miyuutirra jiraachuu koo hin arge ani kan jechuu barbaadu amma hamdi onnubaasa haa dubbatanii. karaa deemuu jira jedhani natti mijawaadhan. Anillee sekondii shaniif mee daqiiqaa takkaafeshi nin dhufa. Abshira ayyee yaa jamaa akka sabbalessi keenya baga rabbiin gara islaamummaa si fide rabbiin sabaata rabbiin siif haa kennu rabbiin irra gassi haa dhaabu obboleessa keenya jabaadhu akkuma ustaazonni keenya illee si dhaamanii barumsa baradhu rabbiin
si halaafisu eega islaamummaa seente wanni barbaachisu barumsadha akkas jabaadhuti baradhu siin jenna obsii jirta niitworkiidha jechaa turte marhaba 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 amma deebi'eera hayya yeesh obsiidha maqaa aywa Obsi. obsani aywa obsi miyuutii irraa kaafadhume miyuutii irraa kaafadhu konnekshiinisti jeeqaa jiramoo miyuutii irraa kaafadhuutiin afaana dubbadhu obsi sagaleen kiyya dhaga'ama dhiisaa bakka tarii yoo kan dhaga'amu taate miyuutii irraa kaafattee afaana dubbadhu ayye bakka itti dhiisaa yoo mijaa'ee faa dubbattu yookaan inshallah gara lallabaa deemna kiristaanni biraa yoo jiraattan seenaa inshallah ergadhaati akkana bakka gara lallaba biraa mee deema xiqqoo jedheen nin dhufa inshallah zuurii booda marii bal'aa inshallah ni geggeessina yoo jarri jiraatan nin dhufa boodarra ayye inshallah taate biirii taate inshallah kanumatti keessa ta'a ayye gaari እሺ ረቡማፍ ማሊክ እንደልኩን ክርስቲያና እርገዱ ገስቲ ገስቲ እርገዱ ተኮተኮን በረስኒቲ ገስቲ እርገዱ በለሶ ኦኬ ኦኬ እሺ ለኮን እንጅዱሽ በረስ برس اوكي بقى دبس يا بلون دبسا ديسا خلاص جولي خلاص نام جاوتتي من ديسا بقى انجناتي اندرانو ديسا برا سينماتو نتكاسه مله